السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا ورجفتوتا فاميلي أوروتو ويلكم الشمار كفون هند كيسان وتكا قد أصون جنة على بيا كيسا هندوما كيسان نجيني كيسنا كابو إشينين جدا ورجفتوتا كيا كم جرتو نكا جرتو فيا جرتو كهرجفتوتا كي وراني جل كبرانغا تمرانغا ما نورجفتا ما دي نفتاتان جلتو مغالر كيسان دچا هاتو يا دا مرادو يا دنگا إشينين جدا Amalek nur sinten like share gochun daga tina ron harota tain le welcome bagana gangama YouTube channel family orotu duftani isin simadde jira welcome sinin jate mati nafta akasuma like share subscribe goda comment kessa wa marbadan barresa gafi gara wanna gafattan honda mo video kabadde disin honda ho debi isin debsa jula comment isin barresitan nama hedduu walitti qabee bakka tokko deebii viidiyoo isinii deebisa maaliif nama hundaa komantiin deebisuu hin danda'u akkasii isiniin jedhaa gaa hordoftoota kiyya warni ani viidiyoo irraa qabadhee dhufe har'a akkuma asirraa argitan kana qeerroo hasaasaa yookaan doktor hawwii jedha isaaniiti baga rabbiin ittiin ga'ee baga gammaddan hawwii fi qeerroo hasaasaa baga gammaddan jedha keessan jedha gammachuu isiniif haa ta'u baga itti geettanii horaa bulaa ka umrii dheerinnaa lama taakaa sadii afuriin ol dabalamaa baga gammaddanii baga sirna keessan cidha keessan itti geettanii gammachuun keessan gammachuu kennaa baga gammaddan congratulation baga gammaddan baga rabbiittiin si gahee hawwii doktor hawwii baga gammaddee rabbiin akka tokkotti nama hambisuu baga rabbii sadarkaa kanaan si gahee baga boo'insa asiin dura yaaddoftu san jalaa baatee sadarkaa kana geettee sadarkaa gammachuu jala keetiitti geettee arri wajjin filadhaa wajjin dulloomaa wajjiniin horaa bulaa isiniin jennaa baga gammaddan irra deebiin baga gammaddan gammachuun keessan zalagiyaa haa ta'u baga wal argattan misirroon lamaan meenillee sirba tokko xiqqoo isinii faarsa hanguma daqiiqaa takkaa jechuudha sirba aruusaa jechuudha. Doktor hawwii fi akkasuma qeerroo hasaasa baay'ee namatti tola sirni gaa'ela keessanii haala bareedaa haala ajaa'ibaa haala nama hawwatuun dabarsitanii jirtanii maashaallah waaw maashaallah isinirraa jennee baga gammaddanii baga itti geettanii dabala keessan dhufnee taphachuu heeruma gaarii fuudhaa gammachuu baga wal fuutan isin lachuu dabala keessan dhufnee taphachuu heeruma gaarii fuudhaa gammachuu baga wal fuutan isin lachuu waraabulaa baga wal fuutan isin lachuu haga kana yoo isinii jedhe inni gayaa haga kana yoo isinii sirbe ni gayaa baga gammaddanii gammachuun keessan zalaaqiyaa haa ta'u baga rabbiin itti isin ga'ee sirna gaa'ela cidha keessanii baga geessanii misirroon lamaan baga gammaddanii jedhe akkasitti yoo hanga kana isinii sirbee ni gayaa jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya hunduma keessanuu rabbiin ka ganaa fuudha yaaddanillee akkuma san shamarrillee ka heerumuu yaaddanillee rabbiin muraada keessan akkanatti hunduma keessanuu ittiin ga'ee nu agarsiisu ka keessa jirtan rabbiin bultii keessan isin gammachuun jiraachuu isin haa taasisuu akka haarawaa yoomuu akka jalqabaa yoomuu akka jaalala nama gammadee jiraatu rabbi isin haa taasisuu warreen argate rabbiin
sirna keessan ittiin isin haa ga'u. Warra iftura yaaddan illee rabbiin muraada isiniif haa guutu. Akkanatti sirna godhatanii misirroon lamaan walirraa bareedanii maashaallah. Hunduma keessanuu rabbiin sadarkaa kana ittiin isin haa ga'u. Dr. Hawiif Qeerroo Hasaasaa horaa bulaa gammaddanii arri wajjin filadhaa wajjiniin hanga dhumaa tura wajjiniin dulloomaa isiniin jenna. Akkasii sirni keessan sirni cidha keessanii sirni gaa'ela keessanii haala bareedaa haala nama hawwatuun maashaallah tabaarakallaa isinirraa jenne alf mabruk baga gammaddan misirroon lama baga itti geessan baga wal argattan horaa bulaa sadii afuriin ol jabalamaa isiniin jenna. Wow hedduu namatti tolaa sirni keessan haala ajaa'ibaa haala miidhagaa hedduu walirraa bareedanii misirroon lamaan haala ajaa'ibaa kanaan sirni keessan baay'ee nama gammachiisa. Irra deebiin baga gammaddan gammachuun nama kabiitu gammachuu kennaa. Namni nama hin gammanne hin jiru. Warra yaaddanillee rabbi isin haa gammachiisu. Sadarkaa kanaan isin haa ga'u. Haadhaaf abbaan manaa walirraa bareedanii jaalallee lamaan yoo tokko ta'an bareedanii karaa bultiitiin karaa jedhaatiin yeroo walitti dhufan hedduu namatti tolanii rabbi nama maraafuu muraada guutee ittiin haa ga'u. Hawiif Qeerroo Hasaasaa baga gammaddanii baga as geettanii isiniin jenna. Jiraadhaa umrii dheeradhaa akkuma san wajjiniin horaa bulaa arrii filadhaa isiniin jenna. Akkasii walaaloon misirreessaa malaloon misirroo akkasii namaa faarsanii. Egaa hordoftoota kiyyaa anillee hanguma gammadee takkaa jechuudha. Nama kamiifuu gammachuudha. Nama kamiyyuu gammachuun isaa gammachuu kenna. Baga gammadee baga rabbiin ittiin ga'e gaafillee gaadullee itti kalaayee amma sirna godhachuu qophaa'ellee rabbiin muraada kana ittiin ga'ee nama hundaa haa gammachiisu. Nama hundaa jedha isaa keessatti jedha gammachuu jedha wajjiniin horanii bulanii hanga dhumaa wajjiniin jiraatan rabbi nama maraafuu haa taasisu. Akkuma qeerroo kana isinillee rabbiin horra ga'uuf yaaddan kana rabbiin ittiin isin haa ga'u. Mucayyoo tana yeroo gabaabaa keessattis dhuftee yeroo gabaabaa keessatti asiin dura booyaa turte rabbiin baga sadarkaa kanaan ga'e rabbii akka tokkotti nama hambisu baga rabbiin gammachiisee baga rabbiin sadarkaa kanaan ga'e ammallee rabbiin muraada haa guutuu fi akkasii jaralachuuf sirna gaa'ela isaanii guyyaa dheengaddama guyyaa kaleessaa godhatanii baga gammadanii akkasii. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya kan irraa kana fakkaata. Yaada fi assaaba keessan komantii jalatti barreessuun dagatinaa. Sanduuqni komantii kiyya banaadha. Komantii isin naa barreessitanillee argee jira. Hornoonni waa'ee shariyaa majjaana na gaafattanillee wantoota garagaraa na gaafattanillee akkuma reef isiniin jedhee viidiyoo isinii qabadhee bal'inaan isinii dhufaa. Isin yaada keessan barreessaa waan barbaaddan ani immoo bakka tokkotti viidiyoon isinii deebisa akka nama maraafuu deebii ta'uuf jechuudha. Komantiin nama tokko bakka tokkotti deebii yoo deebi'e nama maraafuu akkasitti deebii ta'aafi jechuudha. Kanaaf isin laayikii sheerii godhaatii komantii yaada keessan dhimma keessan waan barbaaddan barreessuu dandeettanii waan beekurraa isiniif deebisuu qophiidha isiniin jedha. Galatooma hordoftoota kiyya galanni keessan dachaa haa ta'u galata guddaa qabdanii ammallee jiraadha harka fayyaa argadha. Viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaata hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan naaf turaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Viidiyoo yaada keessanii hundaa isinii qabadhee dhufa. Guyyaa har'aa kana fakkaata walumattiin kiyya gammachuu Qeerroo Hasaasaa hawwii haala kanaan ibsee jira jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Bye bye isiniin jedha hanga viidiyoo biraatiin
walitti dachaanutti nagayaan naaf turaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Qeerroo hasaasaaf hawwii gammachuun keessan zalaaqiyyaa isinii haa ta'u.